Oromoto Islaamatu isin beekse abaaca Tintinaa. Personally ana malee koo waa'ee nama baay'ee miti wantichi dorgommii irra hin jirru. Okay. Ayya ati itti amantii kee ittiin boonta? Amantaa kee ittiin boontaati? Akkamittan ittiin hin boonne mucaa Oromoo? Maal gaaffiin akkasii maal jedhu? Ayya Ismail amantaa. Kanan jedhan. Ha? Kanan jedhan. Amantaan kee maal isin jedhe? Amantaan koo achirraa yuun ibsa. Maqaan humti koo yuun ibsa. Laala maqaan kee amantaa kee ni ibsa. Hin ibsa. Maal jedha maqaan kee? Prophet. Prophet jechuun maal jechuudha afaan Oromootti? Prophet jechuun tokko kilaasii galuu si barbaachisa si kun. Rakkoon qabu. Kilaasii ma keessa jira. Wallahi galgala sa'aatii 12tti hojii xumuree kilaasii galee alhamdulillah ma kilaasuma jira sitti haasa'u jira. Maal jechuudha afaan Oromootti? Prophet jechuun hiika barbaadde? Eeyyee. Waan si ajjeesu wayii dhaabbatanii si haafitanii dhugdeetti ilaalta jechuudha. Amma carraa baay'eetti kenneeti sin gaafadha amma. Buleessu zayitii dhuguu Waan si jechuu jira bar bakka jirtu natti miti amma kana kun ijoollee siif ergina amma kana. Kuni gaaffii kan qabne fataattanuun ta'uu kun. Maal fataattanu ni dhugaa kunu amma kana na bira koottaan jenne isa amma kana si ergina siin jedhee bar. Amma sa'aatii kana kunu halkanuma kanaan siif ergina. Hergi amma tu manas keessa jiru. Bakka jirtu natti mika. Maal jette? Maal jedha Saajoo? Sagaleen kee jira? Sagaleen kee hin jiru. Sagaleen kee hin jiru boo? Hin jiru. Eywa bakka jirtu nutti miti amma kana siif ergina siin jedhe ijoolleen burraayyuu jirti Finfinnee keessa ijoolleen jiru amma kana siif ergina. Kunoon anuu nan geessaaf jechuu jira warri Finfinnee jiru anuu nan geessaaf jechuu jiranii kunoon nan geessaaf jechaa jiru atummaan bakka jirtu himi. Maal jette? Sagaleen kan kee dhagahu maal jechuu jirta? Maaliif sagalee akkana goote? Sagaleen sira nagaama dhagaama maa akkana goote ati? Lakiin nagaama. Eywa nutti mika bakka jirtu nutti miti amma kana location ergi bakka kana jira amma kana sitti fidanii qoricha yeroo takka liqimsite achi boodaan kun namtichi kun amanee jira Yesuusi wal quba qaba kiristaanummaan dhugaadha jennee laayivii bananii laal ati fuuldura dhaabbattee waan tokko namni si tokko hin jiru fuuldura dhaabbattee marzii dhugda laayivii bananii si mul'isanii san boodaan ammoo amantii kiristaanaa dhugaadha jennee ragaa baana nutis. Maal jettee? Maal jedhe jiru sagalee siin dhagamu jedha. Beekaa akkas godhe sila nagaama dhagaamaa ture sagaleen isaa sila gurra nu duuchuudha. Karaa gabaabaa kiristaanummaa ittiin mirkaneessuu dandeessu kiristaanummaan dhugaa ta'u ittiin mirkaneessuu dandeessudha kun. Wallagga jirani soba. Wallagga jira Finfinnee jira jedhee hojii raajii maali tiree raajii soobduudha jennaan gaafsan. Yoo nama Wallagga jiraataan Finfinneedha jira yoo jedhe gaafsan kijibaa ta'a jechuudha.
amma mo finfinne jira waan nun jire finfinne ma jira jenne qabanna bakka ati jirtu qofa nuuf himi location nuuf ergiti amma kana be marzi binne si finnaati marzi dhugdee ummatatti mul'iftee kiristaanummaan dhugaa akka ta'e si galte kiristaanummaan dhugaa akka ta'e nutti mul'ista okay Inna keessa amma sagaleen koo jira. sagaleen kan kee bo maaltu jira ta'e sagaleen kan kee afurri amaan si qabe kun sirraa harukutamu amma nutu si keessaa baasa kasi waccisiisu kun kasi ciibsu kolsi kaasu kun sirraa harukutamu maqaa rabbiitiin sheexaanni si qabe kun sirraa ka'ee toohidi siyaaseen gurba ofirraa ifa dubboo kana yalla ejo sagalee sama awwaala bejo Ma irrifate ustaz summii binneesii finna innaan rifate bara. amma kana binnee finnaafi man jikiraallo ijoolleen finfinnee jirtu jirti summii namni yesuusitti amane summii dhugee waan takkan ta'u jedha waan ta'eefi summii dhugeetiin erga sani amma ofirra nagaa yoo ta'e kiristaanummaan dhugaadha jenne ragaa baanaaf nuti iyyoo. Rifatee sagalee isaa bade. Ofirraa muutii godhaa kalaasi wannaani haasa'uun barbaadu na fakkaata. Bayi adeemu buusii ol deebiseef yoo deebi. Bayi deebi yoo dhagaa jiraatte shambal. Bayi deebi. Achi qaba ol deebisa. Ustaaza wanni maa qaama iyyuu dhiqatame shamboonu mana jira. Olii gaddeemu iyyuu barbaachisu haa dhugu. Shamboo qabaare laata. Shamboon ni ajjeesaa? Inni ajjeesa kun akkanattuu qadduu gala ustaaz. Wayi teessisee bichaa dhiisa shamboon hin ajjeesu teessisee wedhiisa. Eega qormaan nama guddaan qormaatu wayya jechuudhaaf. Shamboo dhugee yoo booda xiqqishu wayii obseetiin mana fincaaniitti fiigee akkam goonatu. Fayyisoo kun amma karaa gabaabaadha amma kun ijoo. Amma dhukkubsataan fayyisoodha kun warri yesuusitti amananii. Yookaan ammoo raajiidha ofiin jechuun jira. Mucaa kana fayyisu kun eenyu shambaloo. Shambalii moo shambaloo? Abbaa Caalii maal jedhu bataara? Shambal jirtaa? Mucaa kana fayyisu kun karaa gabaabame summiillee sin obaafnu. Yoo summiillee ajoomte amma kana galgala kana sii fidanii kun mucaa kana fayyisi. Eenyu dhukkubsatee? Mucaa wayii na bira dhukku. Mucaa kana bira dhukku. Miilli isaa inni dhukku. Ni fayyifta? Muudee si jala dhukkubsatte? Nama ta'e gooftaatti dhala. Lakki anaa miti. Mucaa kan biraati. Eenyillee nama na Yesuus Kiristoos. Hin dhagahamu? Muudee eessa jira mucaan? Mucaan illee na biruma jira. Miilli isaa dhukkubee. Bani viidiyoo baniif. Yoo viidiyoo bana Bani hin jedhe. Waree dhiisite amma. Viidiyoo baniif mulee yoo mucaan si bira jiraate mucaa itti garsiisi. Haa fayyisumee in laalla. mucaa bira dhaquuf yoo sobate yoo hin fayyisu. Abi bani itti. Mucaa moo kan namaatti abi Hin fayyifta. Nam bana hin fayyiftan jedha. Yesuus Kiristoosidha. Hin fayyif banuun naaf hin ulfaanne hin fayyifta an sobduu hin ta'u. Kanaaf ni jedhama. Of amansiistee yoo jette nan bana. Bani viidiyoo. Waa'ee fayyiftaa waree kun waree mana keessaa miti. Bani viidiyoo. Ishi. Itti dukkaneera jara kanaan sanarraa cabu.
dukkana keessa taamu. Maabiraatti ibsi. Yesuus illee maabiraatti ibseera akkuma kan kee kanatti. Hafuurri nama dhukkubsate siif hin himne akkamiin fayyiftaati? Dheeraa kun ibsee jira kun. As qabi mucaan lukti cabe ol qabi kaameraa itti qabi. Ay warra qabi mucaa itti dhukkubsate ol qabi dhaabi mucaa. Maaddaasii ma keessa ta'a biyyaante. Hafuurri sitti ni muusaa mucaan kun hin sobaa jira moo dhugaa dubbataa jira jechuu. Walumaa gaarii leenta karaa yaatu. Maal jette? Asii ma keessa ta'a biyyiin jedha. Kun abaarsaafu. Abaarsallee itti deebina. Hafuurri kan keessuun sitti ni muusaa. Dhugumaan dhukkubsatee jedhamu dhugaa dhukkubsatee hin jiru kan jedhu kan. Hafuurri sitti nimne hafuurri waan xiqqaa kana sitti nimne akkamii waa fayyisa? Obboleessi wantichi koo dinqiin akka ta'uudha miti amma kan barbaadde. Tapha akkasii dhiisaa ijoo taa'ati dalagadha ani raajiidha ani maalidha jedha deemaa leestiroo xaragaatii jiraadha. Ummata saamuu kana dhiisaati deemaa leestiroo xaragaatii jiraadha. Raajii wayiitu hin jiruuti kani. Koi waa'ee warra akkanaa miti kun amma fakkeenyaaf leestiroo tarii yoo jetteeni ustaasa meeqatu gabu. Afaan haaraa dubbadhu jennaan afaan haaraan dubbadhu jette. Tayyib hafuuraa ma baasennaan lakki amanuu qabdanii jette. Yesuus takkaa'u akkana jedheen beeku nama tokkoon. Ani sindineem nama waaqa jedhee amaniiti ana si fayyisaan jedhu Yesuus. Warri Yesuus fayyise tokkoon isaaniitu iyyuu Yesuus waaqa jedhanii amanan hin jiru. Amma mulee mucaa cabaa hundi isaanii nabiyyiidha jedhan. Fakkeen Yohaannis boqonnaa 9 laaleeti. Maal jettee amantaa namtichi kun maalidha jennaan raajiidha jedhe. Awwalee dubbataara. Awwalee hin jedhin awwal jedhi. Afaan dubbisteen beektu. Awwalee hin jedhin awwal jedhi. Akkas jedhi. Ani akka Oromoo keenyatti jabeessee si waama akka warra maskiidaatti si waamu beekta. Akka Oromoon akka Oromoodhaanuu Oromooma awwal jedhi awwal Oromoon awwalee jetti isa. Awwalee jechuun maal jechuudha? San situ jedheemi maal jechuudha situ jedhee san. Jinga bataa jira maal taatee ittiin wayini waan kana wayii gaafata jettee kaatee na gaafata gurba maal taate naga qabda. Situ awwalee jedhe awwalee jechuun maal jechuudha awwaleen beeku. Jedhe ani moo'ii kasaatti gaafa. Ofii jettee ofuma na gaafata isaa. Maal jechuudha jechuun kun maal jechuudha abbaa jaali afaan meetu benurra. Eenyutu jedhe awwalee ka jedhe siidhaami. Anatu jedhe garuu maal jechuudhaan sin jedhe. Maa yeroo koo maana gaafadde maaliif jette maal jechuudha dura maal jechuudha maaliif jette. Maqaa keettiin saalfatta. Mucaan inni uydee bolla lama jettee dhufte maal taate naga qabda. Nuti hafuuraan jira. Awwalee ka jedhe siidha maqaa kan himuu danda'ullee siidha ani maqaan kiyya awwaleedhaa miti awwal jedhama okay. Awwal jechuun maal jechuudha? Aywa sani qalama qopheeffadhu daftara qopheeffadhu kootu qubee takka takkaan si barsiisa hayyee gadana deebi'e amma mucaa kana fayyisime. Mucaa muleen hin badde. Eessa badde asin jiru kun mulee? Ko viidiyoo ibsiti mucaa dhukkubsate nutti agarsiisi jenneeni. Anayyuu kun na dhukkuba miilli tokko kun na dhukkubu jira na fayyisi daddafiiti. Ina amantaare? Amanee jira mi duraayyuu? Maalitti amante? Maal eenyu maalitti amanan dur fayyuudhaaf? Fayyuudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoositti qofatti amanuudha malee nama biraatti amanuudhaaf fayyuun hin danda'u. Yesuusitti maal jedhanii amanan? Yesuus Kiristoositti amantaa akka jettee amantu sittan imaanu. Maal jedhanii amanan natti mika maal si gaafachuu jiraami? Harka kee lamaan ol kaase sittan ima. Yesuus harka lamaan ol kaase eenyuun ajaje eenyuun abboome akkas jedhee warra fayyise keessa.
Sin akkam sin kuba amma amen amantaadha amma waannaa pointi waan inni amantaa kuba Maal ol kaase eessaa jettu miti fuutee siin jedhe qabashaa. isa kana harka ol kaase kana eessaa fuute Yesuus harka ol kaase namaan jedhe moo eessaa fiddeessa? Harka ol kaase jechuun gooftaa Yesuus Kiristoosii fi ashannafame yookaan mo'eera kan jedhu wiikittisa. Fakkeenyaaf. Eessaa fiddee jedhe macaafa ranaa kenni harka ol kaasanii amanan ka jedhu macaafa ranaa kenni. Jesus Christ. Dafi naa kenni macaafa irraa. Tiskii barbaaddu miti am. Tiksi malee maa hojjettare ati kanaafuu raajii sobaa siin jennaa bar kun arguutti hin jirtu sa. Eessarra macaafa irraa harka ol kaasan ka jedhu eessa jira? Amanuun gooftaa Yesuus Kiristoos fudhachuun harka ol kaasuun kee waa'ee tiskii maal si gaafata ol Harka kaasii siin eessaa jedhe. harka ol kaasii kan eessaa fiddee siin jedhe eessumaa fidde harkuma ol kaasii kan. Isa sittani harka ol kaasisi dhumarran sitti hima. Maal natti himta isaa macaafa irraa natti mul'isi malee macaafa irraa natti mul'isi bakka isaadha. Nana manaa jette miti. Nana manaa jette miti harka ol kaasiti nana mandadda jettetti sittani mannaa xumurtee kaatu. Natti mul'isi hin jedhe ka maal macaafa irraa natti mul'isi maal yaada kan kee jala Nana deema. manaa jette miti. Gaheen Naa kenni siin jedhe tiksii naa kenni dafiiti. Yalla de maal waan siin jedhe maal tiksii barbaadaan. Amanuun barbaadu jedhi qaba kun bakka isa keessan baane irra bakka. Tiksii fi amantiin gara amantiin keessaniif tiksiin garaagaraa isaa. Naafuu amanuu hoo barbaadde si amansiiseen tiskii sitti maal siin jechaadha. Amantiin keessaniif tiksiin keessan garaagaraa siin jedhe tiksi faallaa deemtan jechuudha akka ati na jette kanatti laata. Tiksii waan biraa jedhe isin ammoo waan biraa jettan jechuudha. Kanaaf raajii sobduu siin jedhee baran. Dhaggeeffadhu nama dhukkubsateettan dhiyeessaa sun hin jedhe diddani amma immoo gooftaa Yesuus Kiristoositti nana manaa na fayyisii jette miti amma waa'ee harka ol fuudhitti malee waa'ee tiskii wal gaafachaa jirra. Eessarra jira harka ol fuudhi ka jedhu kana naa kenna isa kana naa kenna dafi. Deebiin nabee yoo jette malee yoo kun Dafi naa kenni siin jedhe raajii sobaa siin jennaati dafi naa kenni yoo naaf kennu dhabde raajii sobduudha warra macaafaan deemu sun taane warra fedha mataa isaatiin deemu siin jedhan ragaa naa kenni tiskii. Ati jechuu dandeessaam kan akkoo ati jechuu dandeessa. Tiksi naa kenni siin jedhe tiksi naa kenni yookaan ammoo macaafarra naa kenni. Tiskii maal jedhu? Harka ol qaban ka jedhu kan. Harka ol qaban kan jedhu koo akka gooftaatti affarattuufan si harka ol qabi nana manaatti mi? Ikkoo fi walaa garuu hin barbaadu ani macaafarraa naa kenni siin jechuu jira seefu jira. Nana manaa jette mi jammara? Naa kenni siin jedhe macaafarraa. Dafi. Amantii kanaaf haaraadha nana manaa jette miti ati. Macaafarra naa kenni siin jedhe maal akka ati jettetti amanamu isaa akka macaafni jedhutti amana yoo amana. Ati amantii kanaaf haaraadha miti ati. Maal haaraadha ani barsiisaa macaafaati bar macaafa qulqulluu warra barsiisu. Nu barsiisi akkas taana macaafa qulqulluu. Nu barsiisi. Injiru kaa kunoo sitti mujjira waaqni tokkichaati Yesuus waaqaa miti macaafa keessatti nam tokko warri Yesuus fayyise tokkoon isaatu ka Yesuus waaqa jedhee amane hin jiru tokko isaatu warri Yesuus fayyise fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 9 dhaqiitti ilaali. Yohaannis boqonnaa 9 dhaqiitti ilaali lakkoofsa 17 irra namni tokko Yesuus Kiristoos ijabanee jenna dhageeffadha. Akkuma quraana keetii dubbii akkasuma jammarte. Laaqamaan quraanaa miti yaa goobazii kun mul'ate waan isii fi wedduu caalu waan namaaf hin galle. Akkuma quraana keetii dubbiin laaqini quraanni kun quraana laaqamaadha. Nama akka anke laaqamaattu laaqamaadha jedhe durallee maal laaqamama jedhee dubbata wama laaqinsaa dubbata. Saba saniif jecha laaqamatu akkas jedhee rabbilee kana dubbate isuma san. Akkasiin jedhe. Quraana laaqamaadha jedhe maaliif laaqamaadha jedhe kana naa deebisi. Warra akka anke laaqamaattu laaqamaa jedhee siin jedhee barsii deebise. Warra akka kee namanne kana moo gooftaa Yesuus Kiristoos hin barbaachisu gaa deebiidhaan fidda taanan. Maal si deebise mitire laaqama eenyu jedhe naan jennaan laaqama akka ankeetiittu laaqamaa jedhee siin jedheen. Macaafni quraanni kun eessarraa dhufe nama Nabiyyuu Muhammad hin barreessine Nabiyyuu Muhammad hin barannes dubbisuu hin danda'u miti. Gaafate si deebise siin deebi amma immoo laaqamaa si fidaadhi macaafa laaqamaa si fida abdii yeroo takkanaa banime abdii yeroo takkanaa banime. Namoonni amma kun dhaggeeffataa jiru quraanni kun quraana laaqamaadha jedha maaliif laaqamaadha jedhe kana naa ibsi. Laaqama kan jedhe si akka ankeetti laaqamaadha siin jedhe laaqama kan keetiittu laaqamaa jedhe dubbate isa san rabbi irraa dubbate. Abdii jirta sanan tokko sinaa bana macaafa. Eessa akkas jedhe? Qoy si garaafaa amma kana. Kana macaafa kana natti hin deeminiti. Tayyib eessatti laaqamaa jedhe quraan eessatti laaqamaadha jedhee dubbate dafina kenni ragaa. Eeyyee akkasi kinoo ree walii galaa jirra obboleesso. Xiskii baay'een si fida. Kenni yalla. Tiksiidhaa mi tiksiin barbaadu ani macaa quraana banii kinatti mul'ise yalla si guddisaa kunoo si guddisee jira. Na guddisuurraa. Uummata gowwoomsaa oltu seeteessa uummata irraa caffaraa oltu.
Ma wacca ko waa'ee wachuu miti. Dubbisi ka afaan Oromoo maal cabsita afaan Oromooti miti. Dhaggeeffadhu. Daa'ima kutaa furii walaloo barreessaadha. Daa'ima kutaa sadiitu walaloo barreessaa jira bar. Afaan Oromoo afaan uummataa dhaggeeffadhu. afaan saba guddaatiin taphattu qalliitti dhufe seete. Dhaggeeffadhu quraanni kun sijammar afaan Oromoo sirreessitanii Dubbisi ka isiniin an jala jalaa kun isiniin an jala jalaa kun. Mee dubbisi afaan Oromoo barreessiti. Dhaggeeffadhu. Wacini maa wacca? Na dubbisaa jira moo si dubbisaara? Inkijibin ka inkijibin. Maal Inkijibin kijiba ka. kinoo quraanni kijibaa jira nakka kijiba moo quraanni kun quraana laaqama Kijiba jechaadha. saa jirraa bar kijiba kee ati kijibduuf. Dhaggeeffadhu. Yokumaan isaaniin jedha quraanni kuni. Akkas jedha kun. Dhuguman isaaniin jedha jira kun. Quraana laaqama moo laaqama miti obboleessu maa waccaam? Dhuguman isaaniin jedha antee kun. Yaa boonna geessuun. Ante afaan Oromoo sitti haasaa jirami. Sirreessi dubbisi. Dhuguman isaaniin jedha jira. Laaqamaadhaan jechaadha. Mungkin quraanni kun quraana laaqamaadha. Dhuguman isaaniin jedha kun. Dirqama afaan Arabaa barachuu qabaante. Dafi dubbisi afaan Oromoo dubbisi. Afaan Arabaa maal dubbisi hin jedhe. Afaan Arabaa maal dubbisi. Si dubbisee quraanni kun quraana abjuu laaqamaadha. Maal laaqatee? Dubbisi sirreessiiti dubbisi. Itti kolfaa ummataaf. Maaf hin amanne. Innaa dubbii dhugaa sirriitti fidan. Itti kolfaa. Dhugaa rabbii itti kolfaa. Ilaala nama guddaa nama quraana ofiif laaqamaadha dhaga'i. jedhu. Dhuguman isiniin jedha kan jedhu mee bakka nuti agarsiisi dafiiti. Alaakuu akka fardaatti alaakuu dandeessa quraanni kun quraana laaqamaadha macaafni. Dafi dubbisi. Afaan Oromoo dubbisi itti kolfaa wallahi nama guddaati. Itti kolfaa. Maaliif kolfuu miti alaakuu dandeessaa sin jedhe man. Itti kolfaan jedhe wallahi itti kolfaa. Kan ijoollee waggaa afuriitu ijoollee kutaa afur barattutu walaloo barreessaa bara. Eeyyee kaakun immoo barreessaa jiru. Ani immoo isa dhugaa sitti Isaan Maafan saalfadda dhaloota qubeetiin barani qubeen si dubbiseen quraanni kun quraana laaqamaadha jechaadha. Dhiisime dubbisi kana. Hin dubbisu quraana kanatti na deebisi waa'ee macaafa. Jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhuu jedha. Waa'ee kanaa miti amma jaalalli kee waa'ee daadhii wayinii irra caaluuf. Eenyuun waaqayyotu iyyuu waaqayyo jedhaara kana. Maaliif teete kanatti? Dubbisi kana dafiiti abjuulaa qaba. Hin dubbisu asas gaafadhe kana quraana naa dubbisi. Eenyuun jedhaara waaqayyo jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhuu jedha. Dafi dubbisi. Quraana si gaafadhe. Dubbisi dafiiti kana hiikisii jedhe. Quraana si gaafadhe quraana. Waaqayyo eenyuun jedha jecha kana. Quraana si gaafadheen jedhe quraana kana naa dubbisi quraanni kun quraana laaqamaadha moo laaqamaadha. Way afaan Oromoo sanan beektu ati dubbisuu wallaalte bar ansiifan dubbisaatii naa hiiki. Mana kan itti afaan Oromoo dubbisu laayila. Jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhuu jedha. Isa waa'ee isaa miti amma waa'ee isaa keessaa bahi isa kana dubbisi. Afaan Oromoo dubbisuun beektu bar. Ani afaan Oromoo waan dubbisuuf naa hiiki kan. Isa sana gaafa dubbisuu bartee na gaafa dubbisuu gaafa. Wotoon dubbisuu baadheen si fidaa miti quraanni kun quraana laaqamaadha akkuma kee kana. Kana hiiki dafiiki. Inni ku kana eenyutu jedhaa jira gaaffiin gaafadhe waan ta'eef. Kun maal jechuudha sagalee waaqayyooti miti kun. Gaaffiin gaafadhe waan ta'eef quraana dhaggeeffadhu wacini. Sagalee waaqayyooti miti kun. Quraanni kun quraana laaqamaa moo quraana laaqamaa miti. Kunoo abjuu laaqamaa isa kana laa kunoo abjuu laaqamaa laal. Abjuu laaqamaan quraana keeti. Kunoo jaalalli kee daadhii wayinii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu kan jedhu. Abjuu laaqamaa. Isatti deebina yoo jette. Isatti deebina yoo jette. Wanti itti deebi'amu hin jiru bar. Eenyutu jedhaa jira waaqayyotu Wacin amma quraanni kun quraana laaqamaadha laaqama.